Dadhabbiin hoggaa kudhanii daqiiqaa kudhan keessatti yeroo barbadaa'u yookiin yeroo badu maaltu isinitti dhaga'ama? Maaliif garuu? Jaalatamtoota fi kabajamtoota hordoftoota fayyisseetuuf kan taatan hunduma keessanii bakka jirtanitti nageenya fi jaalalli isiniif haa baay'atu isiniin jecha har'ammoo viidiyoo biraa qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Hanga dhuma viidiyoo kiyyaatitti na wajjin turaadha. Viidiyoo kana ishee laayik gochuun hin dagatinaadha. Warroonni ishee laayik gootanii na wajjin jirtanis guddaa galatoomadha. Warroonni maatii fayyisseetuuf ta'uu barbaadan fayyisseetuuf jettanii karaa maatii kiyyaa dhuftan sissimachuun jaaladha. Manni kiyya mana keessanii anaa dhufu isiniin jecha egaa har'a viidiyoon qabadhee anis dhiyaadhee dhugaa dubbachuudhaaf viidiyoo jechuun akka nama tokkootitti viidiyoo laaltee dabruu hin dandeenye waan ta'eef anilee waan kanarraa xiqqoo dubbachuu barbaadee tananii odoon beekee osoo hin ta'in akkuma wallaalummaa kiyya wallaalummaa kana qabadhee waan tokko wanta natti dhaga'ame dubbachuufani egaa sammuna kana qofa osoo hin ta'in akkuma turmeen mana diigichaa jirutti ta'ee sammuna kana moojitu baay'ee sababa daandii shaggarsiitii haaraa jedhame kanaan diigichi yaa nafaala beekoo meedhaa sirra ga'e hawaasa kiyyaa maal koonsinitaa والله قلبي لا كبر ناسا إلهي نلت إجزاسي أباسو يا هواسك وبكاكينا دماسو يا أمة غاري أناك يا دماس akkamiin ijaaramuu danda'e ijaarsa seeraan alaati jedhamee har'a erga uummanni tokko qarshii baay'ee itti bahee wanni hundi xumuramee aduu itti namni keessatti boqotee dadhabbii isaa haara itti galfate dhaqamee deeggamu durumaan dursee lafti sun yookiin daandii ta'uu danda'a yookiin gariin eeriyaa ta'uu danda'a durumaan dursee maaliif cheekii hin taanedha. Kun immoo jitu rakkoo har'aa osoo hin ta'in rakkoo isa duraan jiru akka ta'edha ani kanan hubadhu. Egaa ganda tokko keessatti jechuudha caasaa hedduutu jira. karaa adda addaatiin qoodamee jira. Manaajarri jira, hidhataan jira, bulchaan gandaa jira. Kana hunda bira darbee hanga ijaaramee xumuramee manni tokko yeroo ijaaramu daqiiqaa akka har'a daqiiqaa 10 keessatti 5 keessatti diiganii biraa deemanii kanaa miti. Waggaa 2tti waggaa 3tti mana xumuramutu jira. Yeroo san eessuma dhaqaniituma har'a yeroo diigichaa kana ijaarsa seeraan alaati daandiin irra ga'ee jedha. Kun kan bade har'a osoo hin ta'in yeroo duraati kan sababa kanammoo kan babal'isaa fide bulchaa gandaati jechuudha. Bulchaan gandaa mootummaan naqee gandan bulchu of course kun beekamaadha. Kana asirratti mootummaan akkana godhe jechuu hin dandeenyu. Mootummaan ganda dhaqee mootummaan walii gala biyya bulcha malee tootaalii biyya bulcha malee ganda bulchu. Ganda kan bulchu bulchaa gandaati. Bulchaan gandaa hanga manni ijaaramee xumuramee itti galee namni keessa boqotee waggaa meeqallee fa'ee ijaaree daqiiqaa 5 keessatti diigaman yeroo san eessa dhaqa? Maal hojjechaa ture? Ani kan komii kanan qabu bulchaawwan gandaatii fi har'a osoo hin ta'in qaamota duraan ture irratti. Namni tokko jechuudha biyya Arabaa kana waggaa 10 waggaa 12 fixee dadhabbii isaa lifeetii isaa waggaa baay'ee guddaa ija keessa laalaa xiqqaa ija keessa laalaa keessattuu miidhamaa kan jiru asirratti shamarran biyya Arabaati. Dhiironni hanga tokko hin qabu keessattuu persentii 75 kan kanaan miidhamee jiru shamarran biyya Arabaati. Kanaaf dhugaa baay'ee kan nama gaddisiisudha. Ulfaataadha. Namni tokko waggaa 10 umurii isaa asitti umurii isaa mana ijaaradhe mana kiyyatti gala mana takka qabaadhu malee hin galu jedhee umurii isaa asitti xumuree aduu gal inni diigame. Eessa dhaqa kan namni sun? Eessa dhaqa? Baay'ee waan nama gaddisiisu baay'ee ulfaataa andoonno dhugaa baay'ee ulfaataadha. Fakkeenyaaf kunimee mana seeraan alaati diigame haa jedhu. Seera qaba jedhanii jechuudha. Seera qaba jedhanii kaartaan itti bahee kaartaa baasuuf akka jabamu kaartaa baasuun lafa bituudhaan tokko.
kaartaa baasuu fi lafa bituun garaagarummaa hin qabu. Kaartaa baastee lafa bittee garaagarummaa hin qabu tokko. Kaartaa itti sii kennanii garuu kaartaan sun akkamitti kaartaa qaba hojiirra ooluu hin danda'u. Innillee hin deeggama jechuudha. Tana dura viidiyoo yoo argitan kaartaa qixxeen lafa biteetinan irratti baasee kifilee shan keessaa takka maal waanan itti boqodhanaa kennaa jennaan natuman jette. Kaartaa baasuu fakkeenyaaf lafa tokko irratti kaartaa 2-3 kan ba'utu jira. Lafa takkittiitirra kaartaa 2-3 kan ba'utu jira. Kuni malaammaltummaa bulchaa gandaa sanii fi malaammaltummaa ganda san keessa jirudha. Waan baay'ee nama gaddisiisu haala kanaan itti fufee taanan manni akkamiin akka jiraatu eessatti akka boqotu hin beeku. Yaada kiyyaatti baay'ee yaaddeessaadha. Egaa namoonni haala kanaan miidhamtan waaqayyo jabina isiniif haa kennu. Hunduu isumaaf teenya waan ta'eef warroonni isin biraan geenyes immoo of qopheessitanii taa'uun dirqama. Maaliif waan dhufu jiru waan naannoo irra naanna'ee dhufu tokko osoo bira hanqatu waan ta'eef dursitee of qopheessuun dirqama obboleettiitii obboleessa kiyya. Nama miti kan bushu namni mana qaba mana maatii isaa keessa jiraatu. Kanas ta'ee garuu maaliif lafti Oromiyaa magaalaa keessatti kan inni saamamaa jiru? Maaliif baadiyyaa keessatti kan inni saamamaa jiru? Rakkoon nu bira jiru ilaaluudhaan mas iddoo biraatti quba qabu miti. Baadiyyaa Oromiyaa keessatti namni lafa qabatee qonnaan bulaan Oromoo hektaara 2 fi hektaara 4 caalle qabatee jiru hektaara 20-30 qabatee kan qotataa jiru jira. Dhufee akka kanniisaatti lafa kanarraan qubanne kan fide caasaa Oromiyaati. Kan lafa kana dabarsee gurgurate. Mana akkasii ijaarsisuu duwwaa miti. Harka lafa jalaan seera qabeessa taasisuu miti. Harka kallattiidhaan laachuu hin danda'u. Kanaaf kaarni bishaaniitiin, kaarni ibsaatiin, kaarni iddiriitiin seera qabeessa gochuuf haala mijeessa. Lafa tokko irratti kaartaa 4, 5, 6, 7 kan jiru magaalaa keenya keessa baay'ee. Lafa tokkitti irratti uummanni mana murtii wal dhaabee rakkataa jira. Yakkamaan kanaa olii eessa jira? Yoo gaafatame kan gaafatamuu qabu kana. Mootummaan naannoo Oromiyaa akkasitti magaalaa bushii jedhee nama tokko irra malle. Harka lafa jalaatiin seera alummaa seera qabeessa taasisuudhaaf haala kan mijeessu yakkamaa ijaare sanaan ala miti waan ta'eef ilaalamuu kan irra jiraatu kana. Magaalaa keenya baay'ee keessa. Magaalli sirnaan bushaa jiru hin jira. To'ataa jiru hin jira. Baay'een garuu rakkoo akkasii qabu.